Shama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa keessanii isinicha akkam arantana walitti deebineeti jirra qophii akkuma dura batamee qophii ajaa'ibaati walitti deebineeti jirra bakkuma jirtanitti nageenya koo lagaaf gaara qilleensarraan isin haadha qabuun isiniin jaa obboleessa keessan boonsaa haamidii warreen chaanaalii kiyyaaf haadha taatan boonsaa tuuf jechuudhaan seentanii akka subscribe gootan kabajaa guddaan isin gaafachaa warreen hagammaatti maatii kiyya turtan hedduu ulfaadhaa irra deebi'aa naa dhufu isiniin jecha yoo viidiyoon kun isinitti tole like godhuun hin irraanfatinaan isiniin jaa har'a barumsa bareedaadha kan qabadde isiniif dhufe Facebook keessan iciti ajaa'ibaa baasaati jira iciti waan isin Facebook keessanirra waan isin bilbila keessanirra hojjettan Facebookni keessan alatti baasaa kan inni jiru jechuudha isin barsiisa hagaduma viidiyoo kanaatti yoo caljettanii nafaana ka turtan taate barnoota kanarraa barattan jeetii yaada hagadumaatti nafaana turuudhaan maatii kiyya ta'uu hin irraanfatinaan isiniin jaa waan isin bilbila keessanirratti yeroo Facebook keessaa baatan tahee waan barbaaddan seentan akkasumas bakka isin jawaala bilbila keessan keessa seentan Facebookni keessan arkaa jirutu jira namoonni waan kana hagammaatti hin barre firraa hedduudha waan ta'eef isin barsiisa hagaduma qophii kiyyaatti nafaana turuudhaan akka irraa barattan abdii guddaan isinirraa qaba amma kallattumaan karaa viidiyoo chaatti isin dabarsaa like godhuun dagatinaadhaa yoo isinitti tole hiriyoottan keessan akka irraa fayyadamaniif share godhuudhaan bira dhaqqabsiisaan isiniin jaa hagaduma viidiyoo kanaatti nafaana turuu hin irraanfatinaadhaa kallattumaan amma karaa barumsaatti kaniin isin dabarsu ta'a jechuudha nafaana turaan isiniin jaa karaa barumsaatti deebina amma Facebookii kiyya keessan seena Facebookii kiyya keessa yeroon seene mallattoo siitingii kanarra kaniin ani dhaqu jechuudha mallattoo siitingii irraan dhaqee isin garsiisa jechuudha siitingiin isa kana jechuudha siitingii irra dhaqeen isin garsiisa siitingii yeroo tokkaaf cuqaasna okay akkanatti isinii baasa jechuudha yeroo siitingii isinii baase Facebookni guddaan akkanan ta'u amma laayitiidha kuni asirra gaxooftanii irra gaddabartu jechuudha as keessaa ishii kanarratti cuqaastu jechuudha warra isiniin galle yoo jiraate barreeffama kanarraa gaddeemtanii jechuu jalqabarraa takka 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 farra kajiru jechuudha irraa gubbaarraa gadi isa kan jechuudha bakka kanarratti yeroo takkaas cuqaasna kono waan inni bilbila kiyyarratti yeroo Facebook keessa bee waan inni seenu TikTok seenaa imo seenaa hatta waan biraati miti appiin anetti itti waraabu kan agarsiisaa jira jechuudha yeroo xiqqoo duraan imo keessa bee yeroo sandura imo dura TikTok keessa hin bee Instagram yaardi kaniin liivii itti waraabullee agarsiisaa jira inni kuni shabakaati jechuudha shabakaa daleessisaa waan gargaaraan agarsiisaati jira amma waan ajaa'iba sanitti yeroo takkaaf gachuqaasnee bakka kana alaallu anuma faana turaadha waan ajaa'iba agartu jechuudha as keessatti mee bakka kana cuqaasnee alaallu hono waaniin ani seenee hojjedhu guutuu isaati kan inni asirrannaa baasu bakka kana jechuudha mee cuqaasnee isin garsiisa asirratti amma waan garagaraatti kan inni nu garsiisu jechuudha kadura seennee baanillee nu garsiisuu danda'a jechuudha asirratti amma paaspoortii kiyyoon kan inni itti naqu ta'e waan inni seenee garsiisuun isin garsiisaa jechuudha amma fakkeenyaaf paaspoortii keessan yoo kanasitti kanneen nu taate jechuudha paaspoortii keenya asitti kanneen nu taate saatalaawwetti waan garagaraa kan nuti seennee baanuu waan garagaraa nu garsiisuu danda'a okay amma asirratti jechuudha firraa cufuudhaaf asiin firraa cufuu dandeessa harkaatti jirtan yaada jechuudha firraa cuftaa asirratti kaduraatti illee firraa cufuu barbaadde jechuudha firraa cufuu dandeessa isuma kanarratti amma fakkeenyaaf asirratti
waan durkote jechuudha asin firraa cufuu dandeessa kanneen harkaa ture jechuudha asirratti firraa cufuu dandeessa akkana goote yeroo takkaaf cuqaasta asirratti gaddoofta akkana irraanfanne fakkeenyaaf isa kanarratti waan ati hojjette kanaan dura feetu kroomsanii feetu bakka garagaraa seentanii harkisuu dandeessa jechuudha waan ati gootu guutuu si agarsiisa jechuu fedheeti fakkeenyaaf asirra yeroo takka yoo cuqaaste akkana goote kana akkana goote firraa jirtu jechuudha mee irra deebiin isin garsiisa bakka kana hin cuqaasta garta bartaa mallattoo siitiin geettu kana dhoyta sana booda bakka kana cuqaasta jechuudha ni cuqaasta ofirraa goote jechuudha sana booda yeroo tokkoof mallattoo kana cuqaasta cufamee jira jechuudha ofirra jira cufamee jira jechuudha waan garagaraati gaafa inni as keessatti nama agarsiisu icitiiwwan kun waan nama ajaa'ibsiisu icitiiwwan kun waan ati hojjettu bilbila keetirratti inni guututti kan inni arku jechuudha asirratti waan isin hubachiisuu qabu iciti kana Fecebookni ni baasa dabarsee qaama biraatti inni kan nama jenne hin kannu nama biraatti fi isaan maatu argaa jechuudha hojjettoota Fecebookaa guutuudha harka waan ati bilbila kee kanarratti hojjettu guututti jechuudha inni kan arku ta'a jechuudha ni arka asirratti akkas gootanii firraa cufuu dandeessu jechuudha yoo isiniif galuu baate nagaafachuu ni dandeessan jechuudha koomentii jalatti saniifuu haga dhumaatti waan waliin tottani mee Facebook kana seenee isin garsiisa yeroo takkaafi isa kana seenee isin garsiisame okay isa kana mee seenee isin garsiisa yeroo jalqabaaf amma hiyyasan cufee amma Facebook biraati kan inni seene kuni ni cuqaasna akkanatti asirra dhufna jechuudha waan isin hojjettu bilbila namaati waan bilbila kanatti hojjetamu laalla kunoo laala aappii san ni qabdi kaameraa anama bilbila keerratti kan hin qabu jechuudha kaameraa kana isiidha nama bilbila Facebook kanaatti qaba akkasumas waan isin seentee baatu arakaatiin jiraachuu Facebook kanamatti jechuudha khabbanaa jiraachuu iccitii ishii guututti waan isin seentee baatu yoon fedheemmoo paaspoortii isiidha itti naqee baafachuu hin danda'a jechuudha itti naqee waan isin hojjettu guutuu isii asirratti laaluun hin danda'a waan isin hojjettu jechuudha bilbila isii sana irratti waan isin daliidu laaluu hin danda'a jechuudha fakkeenyaaf waan isin daliidu guutuu ishii mana suuraa seentee baatee akkasumas suuraa if kaaftee amma isin aappii suuraa kana keessa baatee jechuudha suuraa kana if kaaftee baatee jechuudha isinii galee akkasii waan asirratti hojjetamu guututti arkuu dandeessaa paaspoortii yoo chinneeyte arkuu dandeessa jechuudha saatalaayitii isin seentu waan garagaraati gaa namni akka guyyaatti seenu arkuu dandeessaa saniifuu waan akkana tana Fecebookni namatti taphata inni garuu ni harkaa qaama biraatiif abadan hin laatu beeytanii qaama biraatiif hin kennu jechuudha waan ati abadan asirratti hojjettu isaanuma harka malee qaamni biraa arkuu hin danda'u saniifuu hedduu reeffatinaadha firraa cuftanii hedduu takka bareedaadha kaduraatillee akka inni nagarree yoo barbaaddan asumarra firraa cuftanii jechuudha laa asumarratti kaduraatillee firraa akka inni nagarree yoo barbaaddan yeroo takkaas cuqaastanii as gaddooftanu akka inni nagarree yoo barbaaddan jechuudha sana booda mallattoo kanarratti cuqaastu jechuudha asirratti yeroo takkaas cuqaastanii paaspoortii keessanitti neeyidanii firraa cuqaastuu dandeesse firraa cufuu dandeesse jechuudha paaspoortii keessaniin sirraa cufamee jira jechuudha wanni ati duraan isaan ilaalaa turanillee asirratti ammoo guututti ofirraa godhuudhaaf asirratti ofirraa gootaa jechuudha isinii galee amma ani amma kana cufuun barbaanne waa hedduun irratti hubachuu barbaada jechuudha waa hedduun irratti ilaala saniifuu Fecebookni waan akkanaa tana iccitii nama jalaa baasaa namoonni ati wanni fayyadamtuun si arkuu danda'anii amma akka kiyyaa kanarratti arkuu dandeessa jechuudha Facebook namaa yoo of biraa haa qabaatu taate waan inni namni sana hojjetee guyyaa keessaa ba'u Facebook keessaa gizee ba'e waan inni seenu guututti haati gartu
waan inni seenee hojjetee ba'u jechuudha. Akkasumas qaamni biraa arguu hin danda'u wayyaati warrumatu Facebook hojjetan qofaa kan arganii isaan qofaatu arga jechuu barbaadeeti. Saniifuu hedduu takka sirreeffatinaadha. Kun hedduu waan nama ajaa'ibsiisu jechuu barbaadeeti isinii galee. Saniifuu warri jalqaba makara channel kiyyaa dhuftan like share subscribe godhuu hin dagatinaadha. Yoo isinitti tole viidiyoo kiyya kanaas like godhaadha. Akkana jajjabeessitan kabajaa guddaan isin gaafadha. Warreen hangammaatti maatii kiyya turtan deebi'ee ana haa dhufu isiniin jechuu barbaada. Ulfaadhaa waan nafaana turtaniif haga ammaatti hedduu takkaan isin jaaladha. Hedduun isin kabajaa ilmaan Oromoodha. Saniifuu waan nafaana turtaniif hedduun isin jaaladha. Torban yoo rabbi jee akkasumas yeroo dhaqqabnetti qophii barnoota akkasumas waan garagaraati qabannee walitti deebinu. Yoo rabbi jee torban kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Akkasumas yeroo waan garagaraa gulaallannee deefnetti kan walitti deebinee barnoota akkasumas bashannana waan adda addaatiin walitti deebinu. An kan gammaata isin keessummeessaa ture ani boonsaa Hamidi yookaan boonsaa tub isin faanaan ture waan nafaana turtaniif daawwattootaa fi kabajamtoota chaanaalii kooti hedduu takkaan isin jaaladha. Hedduun isin kabaja ilmaan Oromoodha. Waan nafaana turtaniif ulfaadha onneerraan isin jaaladha. Isiniin jechuu barbaadeeti. Nagaa rabbii keessanaaf jiraadha. Ulfaadhaan isiniin jaa. Waan nafaana turtaniif ulfaadha. Horaa bulaa geebana. Nagaa naaf bulaa. Nagaa naaf oolaan isiniin jaa. Nagatti baay.